Waata 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 waata. Maqaan koo Abdoo Qaadii Abbaa Jabaliin jedhama. An Walisaa Muktaar Usmaan Sheekati. Maqaan koo Saalihaa Abbaa Abbaa Garoon jedhama. Hussein Dabalaan jedhama. Weellisaa Amiin Huseenii. Maqaan kiyya Makkiyaa Abdullaahi Ahmadiin jedhama. Dhaloota Dirree Dhawaati. Ammaar Tamaam Abbaa Garoon jedhama. Egaa ani Waloo Shaggaa Baadiyaan jedhama. Jalqaba kitaaba Waata jedhu kanaaf yaada koo akkan kennu na affeeruu keessaniif hedduu galatooma. Shaggaa baadiyyaa kan an beeku as biyya Jarmanii keessatti sochii sagalee uummata keenyaatiif ta'an irratti gahee inni taphatu nan beeka. Kana malees immoo hojiilee aartii fi hogbarruu irratti waan inni kanaan dura godhaa bahe hordofuudhaa fi ammas immoo waan kana ummataan biraan gahuu irratti waliin jirra jechuudha. Shaggaa baadiyyaa waggaa 5 duran beekaa. Haalli itti wal beekumsa keenya yookaanis barumsa keenya waa'ee jireenya baqaa keessatti waa'ee qabsoo Oromoo irratti hojiiwwan waloo Shaggaa baadiyyaa hedduusaa kanan argaa. Kan inni sadarkaa albamaatti maxxansee ummataaf gumaachis ta'e kan inni sagantaalee adda addaa irratti dhiyeessu. Wanti inni hojjetu kun humna hedduu humna cimaa kan of keessaa qabudha. Shaggaa baadiyyaa dargaggoo fedhii fi dandeettii ogbarruu of keessatti qabu dandeettii isaa saba isaatiif agarsiisuuf tattaaffii guddaa godhaa jiru. Guyyaa tokko bara 2015 natti fakkaata waltajjii tokko irratti hin bareeni hojii isaa suniqa namoota waltajjii sanarra turan kumaatamaan lakkaawaman akka malee impressed kan godheedha. Yeroo sanaati asitti hojiilee isaa gurguddoo fakkeenyaa fi albamii walaloolee kan beekamaa ta'e hibboo deebii dhabe kan jedhu nan beeka. Kana malees immoo nama hubataatii fi nama fageessee tulluu garasitti arguu danda'u ta'uu isaati. Namoota giriyaattii keenya keessatti waan tokko hin hojjetan jedhamanii yaadaman keessaa akka tokko ta'ettiin beeka. Mucaa jabaadha. Haalli inni itti dhiheessu, haalli inni miira yookaanis gochoota yookaanis taateewwan hawaasa keenya keessa jiru artiidhaan miidhagsee haalli inni hawaasaaf itti gumaachu waan baay'ee gaariidhaaf gara fuulduraatti waan jajjabeeffamuu qabudha. Dargaggoon kun bara 2019 biyya Jarmanii biyya jiraatu keessatti albama kuusaa walaloo tokko uummata Oromoof gumaachee ammas immoo bara 2021 keessatti kitaaba Waata jedhu kan kuusaa walaloo gumaachuuf deema. Kitaabni kuni ana biratti madaala guddaa kaasee jira. Sababiin isaas gulaaltonni kitaaba kanaa keessaa nama an kabajuu fi kabajuu qofa otoo hin taane dandeettii isaaniitiin waa'ee hogbarruu fi aartii seenaa Oromoo keessatti gahee guddaa qaban namoota Alii Birraadhaa fi weelluu kennaa turte. Fakkeenyaaf nama akka Makkiyaa Abdullaahiin yeroo hogbarruu Oromoo dubbannu Makkiyaa dagachuun hin danda'amu. Isheetu gulaalee tokko lammaffaa luba tasgaraa hirphoo jechuun akkuma kana waa'ee seenaa Oromoo kitaaba Oromoo qabsoo Oromoo irratti nama beekamaadha. Nama kitaabota adda addaa gulaalaa tureedha. Nama maanguddoo Oromoon qabdu keessaa isaanis nama jabaa tokko. Waa'ee kitaaba waloo Shaggaa baadiyyaa mata duree Waata jedhu irratti inni qopheesse isa dhugaatti tarii mucaan kun dhuunfaadhaan illee gaafachuun yaaleera. Akka nama kitaaba kana dura kitaaba hedduu barreessetti akka nama muuxannoo hedduu qabuutti jechuudha. Kan inni kitaaba kana maxxansee hawaasaaf gumaachuudha deemaaru. Kitaabichi kitaabatti yaadamee yeroon kennamee fi
maxxanee fi yaada qindaa'aatiin barraa'eef mul'ataa fi akeeka cimaa kan qabudha. Dhuguma dubbachuudhaaf galmee seenaa Oromootirraa aadaa fi duudhaa safuu Oromootirraa wanti inni irraan barreessan hin jiru jechuudha. Kitaaba Waata jedhu kana keessatti ani beekumsa kuusaa beekumsa waggaa dhibbaa of duraafillee ittiin jiraachuu dandeenyu nuu ka'e jechuudha shaggaa baadiyyaa. Kitaabni inni barreessa kun hedduu nuti dinqisiifadha. Akkeetiin jira. Hedduu nama gammachiisa. Maaliif waa hedduu of keessaa qaba. Waa'ee hawaasaa of keessaa qaba. Waa'ee hojii jireenyaa of keessaa qaba. Waa'ee aadaa Oromoo of keessaa qaba. Waa'ee Oromoon akkamitti as geesse, waa'ee daddachaa, waa'ee waatni maalii akkamitti waatni kun Oromoo keessa waan dalaguu ture maqaa hiikaa isaa cufa achirratti waan barreessee kaa'eef hedduun dinqisiifadha. Waatni waan hunda of keessaa qaba. Keessattuu uummanni Oromoo akkamitti jiraataa ture. Safuun bara sana ture. Akkaataa ilmaan itti guddisan, akkaataa gumaa itti baasan. Waanuma uummanni Oromoo duudhaa kooti jedhee yaadu maal akka fakkaatu very karaa baay'ee interesting ta'een kan ibsuu fi jalqabarra haga dhumaatti akka beekumsa sana argataniif kan namatti hamilee kennuu kitaaba sana bananii cufuudhaaf nama rakkisa. Kitaabni Waata jedhu uummata kan keenya har'aatiif barbaachisummaan isaa daran akka ol ka'u kan isa godhe seenaa kaleessaa qoratee waan dukkana keessa ture waan dudduuba ture achii golaa gadi baasee kan har'a ifatti baasee uummatatti mul'isudha. Darbees immoo raagsisuudhaan kan kallattiidhaaf daandii qajeelchu waan ta'eedhaaf kitaabni kun dhugumatti kitaaba aartiin keessatti mul'atu. Kitaaba ogummaan keessatti calanqisee bahee mul'atudha. Aadaan Oromummaa, safuun Oromummaa, haala jiruuf jireenya Oromoodhaa, siyaasa Oromoodhaa waa hedduu of keessatti hammatee jira jechuudha kitaaba kana keessatti. Waan keessaa kitaaba shaggaa baadiyyaa namni dubbise waan keessaa dhabuun qabu jechuudha. Kunati walaloolee achi keetti argamu kitaabicha keetti argamanii kan baay'ee namatti tolu cal jedhaniidhuma jechooti wala kiphanii utuu hin taane bohaarsaa bashannansiisaa barsiisaa kan wal dhunatanii yaa'insi walaloolee achi keessa jiranillee kan namatti toludha baay'ee dansa. Qabiyyee kitaaba kanaa keessatti isa dhugaatti waa'een seenaa Oromoo, qabsoon Oromoo keessumatti even jechooleen Oromoo dagatamaa deemanillee haala inni keessatti calanqiseedha jechuudha. Kitaabni kun isa dhugaatti kitaaba baay'ee standardii isaa eege jechoota fayyadamuurraa kaasee haala qubeeffama isaarraa kaasee qabiyyee isaarraa kaasee yoo ilaalle kitaaba standardii isaa eege akka salphaatti namni fedhe dubbisee hubachuu danda'udha jedhee kanan ilaalu kitaaba baay'ee tarii kana jedhamee qeeqamuu danda'u miti. Akkan mata duree isaarratti yookaanis bakka galataatti argallee kitaaba kana keessatti namoota beekamoo barreessitoota biyyattiin yookaanis uummanni Oromoo qabu keessaa kan gulaalame waan ta'eef kitaabni kun kitaaba baay'ee gaarii akka ta'edha akkan dubbisee hubadheetti jechuudha. Gama biraatiinis ogbarruun Oromoo fi seenaan Oromoo hanga har'aa gadi hin baane. Kana gadi baasuu irratti hagam gahee guddaa akka taphatu kitaabni kuni waan namni hin beekne hedduu kan nama barsiisu kan namni hedduun immoo edaa nuti akkasii jedhee akka of gaafatu kan taasisudha seenaan achi keessa jiru. Shaggaa baadiyyaa kitaaba inni barreessu wanni nama gammachiisuun wanni itti nama harkisu tokko yoo jiraate tokko bifa walalootiin dhiyeessa. Lammeessa jechoota fayyadamu beeka. Jechinni fayyadamu kun jecha hawaasni cufti itti fayyadamu jecha gartee naannoon tokko beektee naannoon tokko wallaaltuu miti jecha waan tawaadha jechuudha. Tokko kanaan nama harkisa jechuudha. Inni kaan ammas waa hedduudhaaf keessaa qabu waa'ee gartee umrii ijoollummaa qabduus waa'ee manguddummaa qabduus cufa keessaa ibsee qaba jechuudha. Kitaabni Waata jedhu kun waan hin ibsine qabu. Mata duree adda addaa hedduu calaqqisee keessaa qaba. Mata dureen cuftinuu amma waan hawaasni itti fayyadamu jechuudha. Galmi kitaaba kanaa waan guddaadha. Maalinni kunis Oromoon safuusaa, aadaasaa, duudhaasaa, seenaa isaa egaa walumaa galatti waan hawaasni tokko
qabaachuu qabu hundarratti Oromoon maal fakkaata kan jedhu pikcharii yookaan jireenya Oromoo, jireenya hawaasummaa Oromoo dhalootaaf kan dabarsu. Dhaloonni akka waan kana baratu kan taasisudha. Dhaloonni immoo kana barachuun isaa dhaloota itti aanutti dabarsuudhaafis ta'ee Oromummaa jiraachisuudha gahee guddaa taphata. Saba Oromoo saba afaan isaatii fi eenyummaan isaa bara dheeraaf dhiitamaa jiru kana keessatti gadi qabamaa jiru kanaaf dargaggeeyyiin akkanaa yeroo uumamanii gadi ba'an harka qabnee jajjabeessinee akka isaan boru ganna 40-50 nu fuuldura jiruuf dandeettii isaan keessa jiru gadi baasanii afaan saba keenyaa, aadaa saba keenyaa akka mul'atu, akka guddatu, akka saba biratti gadi bahu, addunyaa irratti akka beekamu gochuu waan danda'aniif namoota akka shaggaa baadiyyaa kana bira dhaabbachuun waan inni qopheesse kana harka bal'ifnee irraa simachuun dirqama Oromummaati. Wanni dirqama Oromummaa ta'uuf sabni tokko afaan isaa yoo hin guddatin, aadaan isaa yoo bade, eenyummaan isaallee kanaan badaa jechuudha. Kanaafuu hogbarruun hogguu akkanatti waan mul'attu dhalootarraa dhaloota kaaniif dabarsu, dhaloonni kaan fuudhee ammas kabiraatti dabarsu, barruudhaan hogguu dhiyaate. Wanni bocalamee kabiraa itti da'amee kabiraa irraa dhisuusuun akka jiru dabarti jechuudha. Kanaafuu hogbarruun hedduu barbaachisaadha jechuudha. Hogbarruun kanaaf nama akka shaggaa baadiyyaa kanaaf keessa fakkaatu faatu guddisa jechuudha. Afaan guddisuu irratti waan guddaa shoora guddaa qabdi. Afaan guddisuu irratti, aadaa guddisuu irratti, seenaa dabarsuu irratti barruun shoora guddaa taphatti jechuudha. Aartii weellee qoftu hin jirtu. Aartiin walaleessa warra kitaaba barreessan seenaa ajaa'ibaa nu barreessan warra kitaaba barreessan illee ol guddifnee ol baasuu qabna jechuudha. Hogbarruun qabsoo Oromoo keessatti gahee aganaa taphata jedhee yoo narrabaan kan hin dubbadhu ta'e xiqqeessu natti fakkaata yeroon jedhu waan jecharra darbu jechuudha. Kana jechuun hogbarruun qabsoo Oromoo keessatti akka lafee dugdaati yoon jedhetu naaf hubatama. Gahee guddaa taphateera jechuudha. Hogbarruun tarii qabsoo uummata Oromoo keessatti qabsoos ta'ee seenaa uummata Oromoo dagaagsuu keessatti dhaloota dhufuu dabarsuu keessatti bakka guddaaf gahee guddaadha kan inni qabu. Haa ta'u malee akkasitti irratti hojjetamaan jiru namoonni artiistonni kan keenya tarii artiistii ala jennu bakka adda addaatti qoodamuu danda'a. Keessumatti namoonni kitaaba maxxansan, namoonni walaloolee adda addaa maxxansan hawaasni kan keenya bira dhaabbachuu dhiisuu isaatiin haalli jarri dimoraalaayiz ta'ee hamileen jaraa tuqamee dudduubbeetti deebi'antu jira. Sana malees hojiin jaraa hojii kan sheelfii qofa ta'e haalanni itti hafuutu jira waan ta'eef kanarratti illee sirriitti hojjechuun barbaachisaadha jedheetani kana namanu. Maaliif baay'ee nu hafa tarii uummanni Oromootiif tarii qoodninni artii keessatti qabu yoo wal bira qabne ilaalle waan wal hin argineedha jechuudha tarii. Qoonni nu artii keessaa qabnuuf hawaasni keenya waliin madaalu waan ta'eef kanarratti illee sirriitti jenereeshiniin kun hojjechuu qaba. Wanti tokko jetteedhaan yookaanis immoo duriidhaan gaafa dubbatamee darbu amantaan dhugummaa isaa yookaanis immoo bifa garaagaraatiin namoota garaagaraa biratti hubatamuudhaan yaada wal fakkaataa ta'uu dhiisuudha mala. Garuu ogbarruudhaan gaafa taa'e seenaa fiduudhaan uummata tokko akkasumas safuu fi safeeffannii aadaan akkaataan itti waliin jireenya bahaa galiinsi sabichaa bifuma sanaan ta'a. Dhaloonni aga walirraa fagaataa uumamaa deemuun waan sana salphumatti hubatee salphumatti gara hojiitti jijjiiree bifa salphaa ta'een hubachuu danda'a. Kitaaba tokkogaa kontentii isaa qofa utuu hin taane kontentii sanallee hubachuudhaaf jechoonni afaan namni ittiin namaaf dabarsu sun murteessaadha. Afaan Oromoo akka bishaanii namaa seenuu danda'uunidha. Yeroo baay'ee shaggaa kan walaloosaas kan waan barreessus dhiheessu. Egaa kitaaba kana keessattis jechoonni inni itti fayyadame akkaataa inni itti dabarse hedduu akka namaaf galu akka namni kitaaba sana akkuma duraan dubbadhe banee hin cufne kan taasisudha. Jechoota achi keessatti barataman hedduutu jiru. Dhaloonni kun yookaanis akkuma uummataatti yoo fudhannee deemne aadaan dubbisuu keenyaa baay'ee boodatti hafaadha jechuudha. Kana jechuun immoo tarii dubbisnee waan hubannu taanaan dubbisnee hamma tokko barreessitoota keenya bukkee dhaabbannee aadaa dubbisuu keenyaa hin fooyyessinu taanaan tarii wanti hundi akkuma akaakilee keenyaan abaabilee keenyaan ta'aa ture san wanti hundi waan ooraal ta'e seenaa afaaniin nutti himamu ta'ee hafuudhaaf deema jechuudha. Kana jechuun maanni nu dubbisnee yoo nu dubbisnee hamilee ittiin horre
barreessitoonni kan keenyallee hamilee dhabanii dudduubbeetti hafuu wanti jarri barreessan illee hojii sheelfii qofa ta'e hafa waan ta'eef kanarratti illee hawaasni yookaanis uummanni kan keenya aadaa dubbisuu isaa fooyyessuu qaba waan jedhu wantan dabarsu. Ogbarruu cimsuudhaaf wal utubuun barbaachisaadha. Tokkoffaa warra seenaa beekan, walaloo beekan, waa barreessuu dandeettii uumaa Rabbi kenneef jajjabeessinee waan isaan immoo ummataaf dabarsan namni ofii baratee nama kaanitti dabarsu ilmaan isaa ittiin barsiisuu ittiin guddisuu irratti hundi keenya dirqama kun fedhii qofa otoo hin taane dirqama ta'uu qaba jedheen amana. Dubbistoota keenyaaf wanti dhaamu yeroo barreessitoonni keenya bu'anii ba'anii waan hojjetan kan nutti hidhatanii nuun immoo gaariis ta'uu gadhees dubbisnee saaqnee ilaallee kan jabaadhutti jedhamuu qabu yoo ta'e jabaadhutti hin jenne kan immoo bakka akkasiitu fooyya'uu qaba jechuu bakka akkasii fooyyessi yookaan fuulduratti immoo akkas godhi jennee yaada laannee fi tumsuu qabnaadha waan keenya ciichachuu hin qabnu. Kanaaf uummanni Oromoo hojii qeerroo umriin isaa ganna 20 keessa jiru kana irraa simannee akka inni hojii ittaanuuf onnatee ka'u qeerroowwan akka isaallee waan sabaaf bu'aa qaban jedhan kara maraanuu akka isa jalatti illee ilaalanii kuuwwan illee dandeettii isaanii sabaaf gumaachan kan ukkaamamee isaan keessa jiru akka baasan karaa waan banuu danda'uuf akka uummanni keenya sabni Oromoo waliin dhaabbatu kabajaadhaan isin gaafadhaa. Personal tarii lakkoofsa bilbilaa inni isinii kaa'uun bilbiltanii argachuu dandeessu. Sana malees Amazon irratti illee haala kitaabni kun argachuu dandeenyu quban qaba waan ta'eef sanarratti illee hin baha waan ta'eef achirraallee bittanii itti fayyadamtanii. Urgaa'u balfamuu wanta ofii waan ofiiti. Oromoon sadarkaa barbaachisaa ta'een akka waliin ijaarre beekamaadha. Haa ta'u malee ijaaramni irra hanga ta'e akka waldaa dubartootaa, waldaa amantii, hawaasa karaa adda addaatiin ijaaramne kuni hayyoota keenya warra kitaaba barreessan, warra walaloo barreessan, warra weelluu Oromoo guddisuudhaaf tattaafatan cinaa akka nama dhuunfaa qofatu otoo hin ta'in akka qaama ijaaramettis bira dhaabbachuu qabna. Aadaa kana guddisuu qabna. Kanaaf warri ijaaramtan kitaaba kana dabarsinee akka dhaloonni dubbisu taasisuu irratti dirqama fudhattanii kitaaba bitadhaa jechuu qofa otoo hin taane fakkeenyaa fi jaarmiyaan tokko kitaaba hanga ta'e bitee hawaasa isaatiif miseensota isaatiif yoo dabarse dubbiin dubbii kitaabaa otoo hin ta'in beekumsa dabarfatu sana. Beekumsa sana dabarsuu irratti gahee guddaa waan taphatuuf waan kana irratti wal cinaa dhaabbachuun dirqama keenya jedheen amana. Kanaaf dubbistoonni keenya waan bardhaa'u dubbisaatii yaadas cimaasa ta'u gadhees qeequunu tumsuu waan ta'eef barreessaa bira dhaabadhaa waan keessan jabeessaan jedhaa. Kitaaba kana argachuudhaaf tokkoffaa maxxanfamee ni gurgurama ni raabfama lammaffaa karaa onlaayiniis karaa Amaazoniin bitachuu ni danda'ama. Gama biraatiin immoo akka jaarmiyaatti warri bitachuu barbaadan jimlaadhaan yookaan baay'inaanis warri gaafachuu barbaadan adreesa kitaaba kanarra jiru barreessaa kitaaba kanaa qunnamtanii argachuu ni dandeessu baay'inaan jechuudha. Nuti seentara aadaa fi afaan Oromoo kan itti guddisuu dandeenyu, hogbarruu keenya kan itti beeksisuu dandeenyu karaa salphaa ta'een hawaasni keenya afaan isaa guddisaa akka deemu taasisu gochuudhaaf namoota akkanaa namoota akka shaggaa baadiyyaa namoota weellisoota lafaa ka'an warra barreessitoota lafaa ka'an cinaa dhaabbachuun dirqama kanarratti dammaquu qabna. Kanaafuu waan kana akka furtuu gara bilisummaatti nu geessu bilisummaa qofa otoo hin ta'in ilmaan keenya Oromoo ta'anii akka jiraatan kan taasisuudha jechaadha. Yoo nuti ogbarruu keenyaa fi aadaa keenya dhaloota hin barsiisin dhaloonni kan biraa baratee guddataa Oromoonis akkasitti badaa deemaa jechaadha. Galatooma. Afaan Oromoodha. Awwaala muutiite itti saachumada tola kuinta'u cayaan saawdaadha. Afaan Oromoodha. Afaan Abbaakiyaa, afaan Aadatiyaa, afaan Oromiyaa. Abbaa Taataasaa jennee afaanuma keenyaan katabnee dubbifna. Afaan Oromootiin
barannee guutanna. Afaan fiitamsanii aadaa fi dagaagsuun barruu fi jechuutaan walaloon gabbisuun geerarraa makuusan walii yaadachiisuun yoomiyyuun dhaabbatu dhalootaaf dabarsuun geerarraa makuusan walii yaadachiisuun yoomiyyuun dhaabbatu dhalootaaf dabarsuun.